Gaachanni sabaa waboon godina Gujii lixaa aanaa Abbayyaa fi godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo keessatti tarkaanfii ilaaleysaa waraana PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Godina Kaaba Shaggar aanaa Darraa keessatti waraanni mootummaa Bilchiginnaa PP dargaggoota mana hidhaa irraa baasuun jumlaan ajjeesanii gatuu himan. Godina Jimmaa aanaa Saqqaa Coqorsaa keessatti waraanni mootummaa Bilchiginnaa PP maqaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jedhuun hawaasa saamuu fi mana hidhaatti guuraa jiraachuu himan. Raashiyaan misaa'eloota balaastikiitiin Kiyiv keessatti namoota 14 ajjeeftee 22 madeessite. Hagayya 2026 ashama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hangaduma sagantaa keenyaatti naa waliin turaan afeerraa kooti. Godina Kaaba Shaggar aanaa Darraa keessatti waraanni mootummaa Bilchiginnaa PP dargaggoota mana hidhaa irraa baasuun jumlaan ajjeesanii gatuu himan. Bal'ina oduutiif jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Kaaba Shaggar aanaa Darraa keessatti waraanni mootummaa naftanyaa Bilchiginnaa PP dargaggoota Oromoo yakka tokko malee hidhuun dararaa erga turaniin booda mana hidhaa irraa baasanii ajjeesanii gatuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Dargaggoonni baay'inni 4 akka ta'anii fi yeroo dheeraaf erga mana hidhaa keessatti waraana PPtiin dararaa fi hiraarfamaa turaniin booda guyyaa hagayyaa 3/2026 waraana mootummaa PPtiin ajjeefamuu himan. Dargaggoonni kunneen maqaan isaanii Useen Ongochaa ganda Goodimaa irraa, Abbawee Alaabee Lammaa ganda Obeessoo irraa, Salamoon Tafarraa Jooroo ganda Iluu, Gawdaa Caffee irraa fi kanneen biroo ammaaf maqaan isaanii guutuun nu hin qaqqabinis jiraachuun eerameera. Murni mootummaa naftanyaa Bilchiginnaa PP ergamtoota isaa waanuma har'a nyaatan qofaaf jiraatanitti dhimma bahuun ilmaan Oromoo yakka tokko malee yakka dharaa itti maxxansuun hidhuu erga hidhanii hiraarsaa turaniin booda ammoo jumlaan mana hidhaa irraa baasuudhaan ajjeesanii soorata bineensaa gochuu irratti argamu. Gaachanni sabaa waboon godina Gujii lixaa aanaa Abbayyaa fi godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo keessatti tarkaanfii ilaaleysaa waraana PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Bal'ina oduutiif jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Abdiin sabaa waboon zoonii kibba Oromiyaa aanaa Abbayyaa keessatti tarkaanfii ilaalessaa waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa Bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Reefii gaachanni sabaa waboon zoonii kibba Oromiyaa har'a ganama hagaya 5/2026 godina Gujii lixaa aanaa Abbayyaa ganda Dhoqichaa keessatti tarkaanfii akka bakakkaa waraana PP irratti fudhateen loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa Bilchiginnaa PP hedduu du'aa fi madoon adabee injifannoo argachuu hoogganni woboo bakkichaa ibsaniiru. Jajjabeewwan sabaa waboon zoonii kibba Oromiyaa tarkaanfii fudhate kanaan waraana PP hedduu ajjeesee hedduu madeessuun 2 fayyaatti harkaan qabe booji'uun qawwee AKM 3 fi rasaasa hedduu dugda loltoota PP irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasiseera. Ittuma fufuunis korommiiwwan sabaa jajjabeen woboo zoonii lixa Oromiyaa aanaa Horroo keessatti tarkaanfii cimaa fudhateen humna waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa Bilchiginnaa PP hedduu du'aa fi madoon adabee injifannoo argachuu beeksise. Reefii gaachanni sabaa waboon zoonii lixa Oromiyaa hagaya 4/2026 waaree booda godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo ganda Burqituu Oborraa iddoo Baqalee jedhamutti tarkaanfii akka bakakkaa diina irratti fudhachuun loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa Bilchiginnaa PP hedduu du'aa fi madoon adabee injifannoo argachuu hoogganni woboo bakkichaa ibsaniiru. Brigeediin bakakkaa waboon zoonii lixa Oromiyaa tarkaanfii fudhate kanaan loltoota mootummaa naftanyaa Bilchiginnaa PP hedduu ajjeesee hedduu madeessuun 2 fayyaatti harkaan qaqqabee meeshaalee waraanaa hedduu hiikachuun injifannoo argachuu ajajaan woboo bakkichaa ibsaniiru. Reefii gaachanni sabaa waboon tarkaanfii cimaa diina irratti fudhate kanaan PKM 1 qawwee AKM 8 raadiyoo quunnamtii 1 jorooroo PKM 200 akkasumas kophiilee waraanaa gosa garaagaraa dugda loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa Bilchiginnaa PP irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasiseera. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa cufa keessatti diina ilmaan Oromoo ta'an irratti fudhatu daran cimee itti fufaa injifannoon uummata Oromoof qabsoon itti fufaa Oromiyaan biyya. Godina Jimmaa aanaa Saqqaa Coqorsaa keessatti waraanni mootummaa Bilchiginnaa PP maqaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jedhuun hawaasa saamuu fi mana hidhaatti guuraa jiraachuu himan.
Bal'ina oduutiif jaal duniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Jimmaa aanaa Sakkaa Coqorsaa gandoota akka Ushanee Qocee, Meexxii Fallee, Giboo Boosoo, Buyyoo Qacamaa fi gandoota biroo hedduu keessatti ergamtoonni murna maafiyaa mootummaa naftanyaa Biltsiginnaa PP maqaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jedhuun jiraattota irraa qarshii 1,000 hanga 10,000 afaan qawweetti dhimma bahuun guuraa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Waraanni mootummaa naftanyaa Biltsiginnaa PP kunneen namoota harka qalleeyyii qarshii gaafataman kennuu dadhaban ammoo waajjira gandichatti jumlaan walitti qabanii hiraarsaa jiraachuu himan. Murni mootummaa naftanyaa Biltsiginnaa PP kanneen dantaa dhuunfaa isaanii qofaaf jiraatan kutaalee Oromiyaa cufa keessatti bobba'uun ilmaan Oromoo irratti yakkoota garaagaraa raawwachaa kan jiran ta'uun ni beekama. Raashiyaan misaa'eloota balaastikiitiin Kiiv keessatti namoota 14 ajjeeftee 22 madeessite. Bal'ina oduutiif jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Raashiyaan haleellaa misaa'eloota pilaastikii fi diroonii Yukureen magaalaa Kiiv keessatti namoota 14 ajjeeftee namoota 22 madeessuu aangaa'onni himan. Haleellaan kun haleellaa hamaa bara kanaa keessaa Kiiv keessatti lubbuu hedduu balleesse kan jalqabaati jedhameera. Haleellaa roobii halkan walakkaa raawwatame kana hoogganaa waraanaa Kiiv Timur Kachenko diinni irra deebiin haleellaa hamaa kutaa bulchiinsa Kiiv irratti raawwachaa jira jechuun ibsan. Magaalaa Kiivii fi qarqara isheetti akeekkachiifni haleellaawwan qilleensaa dambalee haleellaa misaa'ilotaa sa'aatii tokkoof ture kana akeekkachiisu dhagahame ture. Haleellaan kun manneen jireenyaa fi mankuusaawwan mancaasuu hoogganaa waraanaa Kiivitti himan. Kachenkoon bulchiinsa Boodispiil keessatti namoonni 9, Buchaa keessatti namoonni 4, Faastiif keessatti namoonni 1 ajjeefamuu ibsan. Gama Raashiyaatti yaadni kenname tokko hin jiru. Kantiibaan magaalaa Kiiv Vitaalii Kilichkoo haleellaa kana hordofee namoonni jijjiga gamoowwanii jalatti akka hin hafne yaaddoon jiraachuu ibsan. Yaada telegiraamii isaanii irratti kennaniin namoonni 4 akka malee madaa'uu ibsan. Diinni irra deebiin ta'ee jedhee namoota nagaa fi bu'uuraalee misoomaa irratti haleellaa raawwachaa jira jedhan hoogganaan waraanaa Kiiv. Raashiyaan torbanoota dhiyoo haleellaa Kiiv irratti raawwattu kan hammeessite yoo ta'u, Yukureenis buufataalee anniisaa Raashiyaa dabalatee haleellaa dhaabbilee uummata irratti raawwattu cimsiteetti fuftee jirti. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun ammaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.